hordoftoota keenya bakkuma jirtan maratti nageenyaaf jaalala isiniif hawwineeti kan nuti jirru OBN sagalee uummataa irratti saatii kanarraa kaasnee kan isin biraan geenyu sagantaa yeroo kaayyooti. Kaayyoo multiimiidiyaa qopheessuudhaan kan isin biraan ga'u jechuudha. Marreegaa torbaniin keessummoota garaagaraa istuudiyoo keenyatti affeerree isin wajjiniin wal barsiisaati kan nuti turre keessattuu gama aartiitiin, aartii muuziqaatiin, diraamaadhaan, walaloodhaan akkasumas immoo namoota hojii tola ooltummaa garaagaraa irratti hojjechaa jiran kan irraa muuxannoo argattu jenne egaa istuudiyootti affeeraati kan nuti turre. Har'as immoo keessummoota qabadheetiin jira. Keessummoonni kan koo har'aatis immoo baandii lafoo poolisii Oromiyaa keessa kan hojjetanidha. Hojii aartiitii isaanis kan hojjechaa jirani. Meeshaa muuziqaatiin kan isaan taphatan jechuudha. Marreegaa meeshaawwan isaan qabatanii dhufan kun maalidha? Akkamitti nu taphatu kan jedhugaa kan wajjiniin ilaallu ta'a jechuudha. Ispoonsarii sagantaa keenyaa dhaabbata daldala buna Qarcaansheeti. Dhaabbanni daldala buna Qarcaanshee sadarkaa pilaatiineemiitiin sagantaa kana ispoonsaran taasisaniiti kan isaan jirani. Gama kaaniin immoo baankiin Awaash ispoonsara pilaatiineemii ta'uudhaan jabaadhaan jedhanii sadarkaa pilaatiineemiitiin ispoonsara keenya ta'aniiti kan isaan jiran jechuudha. Guddisneeti kan nuti isaaniin galateeffannu. Warreen kaanis immoo bilbiltanii barreessitanii yaada qabdan biraan ga'uu ni dandeessu. Akkasumas immoo oomishaaf tajaajila keessan sagantaan keenya keessatti beeksifachuu ni dandeessu. Kottaa waliin hojjenna isiniin jenna. Egaa ergaa ispoonsara keenyaa jechuudha. Hordofneeti egaa kan nuti walitti deebinu qophii kana beeksisaa kan isin wajjiniin turtii taasisuu ani Nasraa Shariifi gama ogummaa kaameeraatiin akkasumas immoo suur-sagalee gulaaluudhaan kan nu wajjiniin turtii taasisuu Yiliqaal Aantanati. Beeksisa kan hordofaati keessummoota koo wajjiniin kan walitti deebinu ta'a faana tura. Guyyaa guyyaan jijjiiramuun bara baraan guddinni aadaa keenyadha. Bara baraan biqiltuu bunaa sanyii filatamaa miiliyoonaan lakkaa'amu bilisaan qonnaan bultootaaf raabsuun. Manneen barnootaa daandii fi bishaan lafa jalaa qonnaan bultootaaf ni mala jennees ijaarre. Teknoolojii haaraa qonna bunaa gara biyyaa galchuun biyya keenyatti madaqsuun dirree diriiraa irratti buna oomishuun homtuun hundursu. Buna eenyummaa keenya ibsu addunyaatti bifa adda addaan erguun biyyattii keessatti sadarkaa duraa irratti argamna. Aadaan keenya calaqqee keenya jennee buna qalaadhaan keessummoota addunyaa simanne. Maarree kana hundaaf qonnaan bultoonni ragaa keenyadha. Qarcaanshee Tireeding. Qarcaanshee Tireeding. Cirrachi walitti qabamee xuubata. Xuubnis walirra naqamee gamoo ijaara. Coobni bishaanis kuufamee gaanii guuta. Kanarra qusannoodhaan tokko jettanii jalqabdan fuulduraaf heddummatee jireenya milkeessa. Jireenyi akka jijjiiramuu abdiin guddinaa akka eefu xiqqaatee guddatee osoo hin jenne kuufachuun fala ta'a. Rakkoon mammaaksa akka ta'u jireenyi akka miidhagu kan dhamaatanii argattanirraa osoo hin qisaasessine muudaa itti kuufachuu. Coobni dafqa har'aa mijaa'ina jireenya boruu akka ta'u hawwiin akka dhugoomu. Guyyaa hundumaa aadaa qusannoo waliin jiraachuu. Miidhagina jireenya keessanii fi maatii keessan boruutiif har'uma qusachuu jalqabaa. Milkaa'ina jireenya keessan boruutiif har'a hojjedhaa. Awaash mudaa itti qusadhaa. Baankii Awaash. Hordoftoota keenya ergaa dhaabbata daldala buna Qarcaanshee hordofnee walitti deebineeti kan nuti jirru. Egaa duratti keessummoota qabadheen jira jedheetan jira. Egaa keessummoonni keenyas kun istuudiyootti nu argamaniiti kan isaan jiranii baga nagaadhaan dhuftan. Baga nagaadhaan. Hayyee egaa hordoftoonni keenya wajjiniin wal bartu jedheetan jira. Maqaadhumarraa haa jalqabnuti wal bariin. Dhaaleeshii maqaan koo Saajin Alamzar Raggaasan jedhama. Taphattuu meeshaa afuuraa slaayit tirombooliiti. Kutaa maarshi baandii lafoo poolisii Oromiyaa keessatti jechuudha. Tole. Ishi maqaan koo Saajin Habtaamuu Addunyaan jedhama. Baandii komishinii poolisii Oromiyaa keessatti taphataa meeshaa tirompeetii jedhamu. Tole egaa isin meeshaa muuziqaa kanadha kan isin taphattanii nuti meeshaa kana ijumaan ilaalla malee maqaa isaas hin beeknu maal akka jedhamus hin beeknu. Meeshaan kun natti qabatteertu kun maal jedhama? Mee sirraa jalqabu. Meeshaan kun
bifilaat instrumentii jedhama yookiin bifilaat meeshaa bifilaat masaaraa jedhamu. Gaheen isaa immoo akka weellisaa tokkootti bakka weellisaa tokkootti bu'eetii sagalee kan taphatu. Kanaaf maqaan isaa tirompeetii jedhama. Sagaleedhaan ittiin taphattaa jechuudha. Eeyyee. Tole gara yaalam zarfitti immoo gaafa dhufnu meeshaan kun maal jedhama seedotti? Meeshaan kun meeshaa siifilaatiin instrumentii jedhama. Maqaan isaa torbeedhaan jedhama. Taphataa bees dipaartimentii irratti kan taphatudha jechuudha. Tole gaafa inni weellisu inni sagalee baasu ati jalaa qabdaa jechuudha. Iddoo tokko tokkotti jalaa qabna. Iddoo tokko tokkotti immoo walumaan kan taphannu jira. Harka caalaa garuu jalaa fuuna. Beesidha jechuudha. Isaan meelodii taphatuun immoo beesii taphanna. Jalaa fuuna jechuudha. Wal maleen tolu jechuudha meeshaan kun. Wal maleen tolu. Kunis qobaatti gatiin qabu sunis qobaatti hin ta'u jechuudha. Tole mee gaasin maarchi baandii lafoo poolisii Oromiyaa keessadha kan isin jirtanii. Yoom gara kana dhuftanii kan jedhurraa haa jalqabnu mee harta? Gara dursa poolisummaa keessaa kan dhufne gara poolisummaa bara 2006 saadasa tokko kan qadaramne isaa kaanee gaafa caamsa tokko kan baan eebbifamnee poolisummaadhaan baane osoo hin bahin dura dhufnee poolisii keessaa kan filatamne. Gaafa filatamnu qaamni keenya laallameet qubni keenya kurraan hojjechuu isaa laallameet muuziqaadhaaf ta'u immoo hin taane kan jedhu laallameet galle. Gallee bara 2007 gaafa guyyaa 10 amajjii guyyaa 10 waajjiran komishinii poolisii federaalaa achi gallee kolfee Addis Ababaa achi gallee achitti barannee 2008 baane 2008 erga baane baandii poolisii Oromiyaa kana keessatti lafee dugdaa ta'uudhaan hojjechaa jirra. Tole mee yaalam zarf waluma faana seentan immoo wal duraa duuba muuxannoon keessan qixxeedha? Akkuma inni jedhe yeroo tokko kan qaxaramne mana poolisiitti kan filatamne jechuudha. Yeroo jalqaba filatamne achi filatamne bara 2006 ture kan qaxaramne achi naannoo jira akkas leenjira ture mana poolisii achi booda immoo achi dhufanii nu filatanii akka humna dabalataa jechuudha. Maarshi baandiin poolisii Oromiyaa 1997 kan hundaa'e isa keessaa kan bahis kan dhukkubsatis wantoota adda addaatiin waan jiruuf akka humna dabalataatti nama 20 kan filatanitti nu fidan jechuudha. 2006 isaan filatamnee dhufnee 2007 gallee mana leenjii jechuudha kolfee muuziqaa waggaa tokkoof ja'a tokko ja'a lama akkas leenjinee 2008 saantima. Tole egaa meeshaan isin qabattanii jirtan kun leenjiidha barbaada. Mee yeroo ammamii isinitti fudhatama meeshaa kanaan wal baruudhaaf? Meeshaa kana wal baruun dura tiyooriin barattu jira. Dareetti akka jeesadiin baratta. Meeshaan kun akka laalanii miti afaan muuziqaati afaan addan baastu. Afaan muuziqaa jechuun addunyaa waaraa saayinsawaa hojjetti nuutta baranna. Dursa waa'ee muuziqaa kanaa maali kan jedhu. Egaa turiin barannee gatii nuutta baranna. Nuuttaan kutaa shanii kutaa jaatti jiru sun jira. Kaasee agaa kwartarii kan jiru sun kutaa shaniitti keessa gadi buuneen immoo kaaga dugdaa akka lafee ishiitti kan barannu. Isaan aga jeesadii halkanii guyyaa baranneef jira nu federaalatti. Egaa tiyoorii fi nuutta kana finnee booddee gara meeshaatti dhufne. Meeshaan tun gaafa akkatti ilaalan erga tokko waan dhuftu fakkaatti dursa hidhii fi kana wal barsiisan. Hidhiin keessa erga jabeeffanneen booda kanaan wal barsiisna gaafa kanatti barre asitti waliin dhumna jechaadha. Meeshaan ammaati nutti agarsiiste kuni kan jalqabaa afaan keenyaan wal barsiisna jette kun nama hundaaf gosuma tokko moo akkaataadhuma afaan keessaniitiin? Hidhiin laallama. Hidhiin kun laallamu. Namni hidhii guddaa hidhii kana gadhuu danda'u mauspiisii jedhamti meeshaan tun. Mauspiisiin kun hidhii laallameet amma tirampeetiin kan tirampee ta'u hidhii laallama kan saniif ta'u hidhii laallama jecha. Amma ani meeshaa ishee kan dandeenye fuufuu hidhiin kan kootti hin galu. Hidhiin kan koo waan habbifannoo ta'eef kanaaf ta'a jecha hidhii laallama.
Akkaataadhuma hidhii keessaniitiin meeshaan kun isiniif kennamaa jechuudha. Yoo sana ta'uu baate sagalee barbaachisu sana baasuu hin dandeessu jechuudha. Iddoo yaaddee ga'uu hin dandeessu. Tole gara meeshaa keetiitti dhufna kan keessa akkasuma moo akkam? Kan gosa akkasuma xiqqoo wanti sarara adda isa godhu harka dheeraatu barbaachisaa jechuudha. Jechuun qaataan isaa baay'ee bahee dheerata waan ta'eef harka dheeraan barbaachisaa. Dhuma guutummaa qaama keenyallee dheeriin barbaachisaa jechuudha kan isaanii sanarra. Akkasuma immoo hidhiinis murteessaadha. Xiqqoo kan sanarra caala waan ta'eef kun immoo hospisiin kuni hidhiin koo kana guutee afuufuu danda'uu qaba. Sagalee barbaadamu san baasuudhaaf immoo hidhiin koo kana guutuu qaba jechuudha. Fedha kana taphachuu utuu qabaatee namni harka gabaabaa ta'e yookaan hojjaan isaa gabaabaa ta'e meeshaa kana taphachuu hin danda'u. Taphachuu hin danda'u jechuun qaataa san baasuu qaba. Dirqama qaataan sun iddoo gahuu qaba waan ta'eef namni harka gabaabaa qabu taphachuu hin danda'u jechuudha. Tole mee akkamii sagalee baasuutu ulfaatamu jala qabuutu ulfaata. Ati jala qabda miti? Isaan immoo hin baasu. Meeshaa kamtu ulfaata? Inni ulfaata lamaan isaanii. Kanaafuu humna qixxee barbaada jechuudha. Humna qixxee barbaada. Akka meeshaatti meeshaan isaan ulfaata. Humna baay'ee barbaada. Dubartiin baay'ee ni taphattu. Dubartiin taphattu iyyuu hin jirtu meeshaa isaanii jechuudha. Meeshaa kanarra garuu dubartiin ni taphatti. Meeshota jiran keessaa ulfaatan tokkoffaan kanaa inni lammaffaan kanaa. Iddoo isaatti barbaachisaadha waan ta'eef kamiifuu garuu inni dubartiin maaliif ittiin taphachuu dadhabdi? Inni ulfaata meeshichi baay'ee ulfaata. Sagalee baasuudhaaf inni ulfaata meeshaa dubartootaaf baay'ee eeyyamamu. Ani akka federaalaattis akka oromiyaattis dubartiin meeshaa kana taphachuu. Orma dhiiraatu ittiin taphata malee jechuudha. Egaa namni gaafa akkanatti ilaalu waanuma salphaa wayii fakkaata. Keessa isaa immoo isin waan beektaniif akkasitti gaafa dubbattan ammam cimaa akka ta'e namni kamuu taphachuu akka hin dandeenyedha kan inni agarsiisu. Hordoftoota keenya egaa kan isin hordofaa jirtan OBN sagalee uummataa irratti sagantaa yeroo kaayyooti. Maarreegaa asitti kan argamanii jiran keessummoonni keenya Yaalam Zarf Raggaasaa fi Habtaamuu Addunyaa meeshaa muuziqaa kanaan nuu taphachuudhaaf kan isaan jiranii. Egaa meeshaa muuziqaa kanaan immoo kan artist Dooktara kabajaa artist Alii Birraa nuuf taphatu isin affeereen jira nu affeerama.
baay'ee cimootadha isini. Baay'ee meeshaa egaa namni kamuu taphachuu hin dandeenye akka ta'e isinis dhugoomtaniiti kan isin jirtan baay'ee namatti tola. Egaa isin maarsh baandii lafoo poolisii Oromiyaati. Egaa maarsh baandiin kun yeroo garaagaraatti sirnoota gurguddaa saaquudhaan namoota hojii garaagaraatti kakaasuudhaan onnachiisuudhaan yeroo isin sochootanidha egaa kan mul'atu. Garuu lafoo maaf jedhamee seedu? Baandii lafoo kan jedhameef amma baandonni jiru baandonni adda addaa jiru kan nama dhuunfaadhaanis mootummaadhaanis kan hundaa'an iddoo tokko dhaabatanii kan hojjetan baandonni jechuudha. Kan keenya garuu lukaan deemaa tiriita adda addaa agarsiisaa muuziqaa taphachaa lukaan sa'a dheeraa yookaan karaa dheeraa deemaa kan taphatudha jechuudha. Baandonni adda addaa jiru amma namoonni akka dhuunfaattis baandii adda addaa ofii isaanii hundeessanii kan hojjetan jiru. Baandiin sun garuu meeshaa ofii dhaabbataa achumatti dhaabbatee iddoo sagantaan barbaadamutti yeroo sana achumatti hojjetee kan kaasudha. Keenya garuu lafoo deemaa jechuudha karaa dheeraa deemaa hojjechaa uummata bashannansiisaatti kan deemu kanaaf baandii lafoo jedhama. Kanaafuu isin lafarra deemaa socho'aatu magaalaa keessa socho'aatu meeshaa keessaniin taphachaa uummata bashannansiisaa waan deemtaniif maqaa moggaasni lafoo jedhu kanarraa dhufe kan jedhu nu kaastee jirta. Egaa baay'ee gaariidha. Isin amma yeroo baay'ee maarsh baandiin kun akkuma nama kaasee sirnoota garaagaraa sirnoota gurguddaa irratti egaa maarsh baandiin jira sagantaa guddaa wayitu jira magaalaa kana jedhama. Barameera sirna guddaa wayii irratti akkasiin argamtan jechuudha. Kanaan alattu egaa yeroo baay'ee nageenya eegsisuudhaan ol qabsiisee wantoota garaagaraa irratti egaa kan inni hirmaatu mee kanarratti maal jettu? Kanarratti kanan jedhu hojii inni keenya jalqabaan poolisiidha. Nagaa eegsisuudha. Cinaatti aartii kan hojjechaa jirru cinaatti dileen kan keenya buurri kan keenya illee buurri itti dhumne poolisummaadhaani. Hubii jiraattee nageenya jiraatte wanti hunduu kan jiru. Akka dileetti akka ogummaatti meeshaa kana hojjennaa. Hojiin keenya inni jalqabaa nagaa eegsisuudha. Sirriidha egaa bakka nageenyi jirudha wanti hundinuu waan jiru waan ta'eef sanarrattis akkasiin hojjettan waan quba qabuudhaafi. Tole hordoftoota keenya kan isin hordofaa jirtan egaa OBN sagalee uummataa irratti sagantaa yeroo kaayyootiin egaa ogeessota muuziqaa yookaan immoo maarsh baandii lafoo poolisii Oromiyaa irraatii keessummaa affeerranii wajjiniin egaa yeroo gaarii dabarsaa jirtu jenneeti kan nuti yaadnu. Amma immoo jidduutti isaan sirba tokko nu affeeranii sana booda walitti deebina. Dullisaa fi ogeessa muuziqaa keessa dabalaa. Nanawwee naawwisiisa. Egaa nanawwee kana nu affeeraniiti kan isaan jiranii nu affeeramaa isiniin jenna hordoftoota keenya turtii muraasa booddee walitti deebina. Sobeti yamo, chinachi mirga, waya etno. Sobeti yamo, chinachi bita, nadukubamo. Tula marraro, bero, be. Mama charrati, fati. Mama charraro be, tula marrati fa. Happy wakiteda, yo madanu basa. Tula marraro be, mama charrati fa. Happy wakiteda, semana mnajabasa. Solo finne, oro mi sittime. Solo
challise dideenna jalqabe. Yaa habeebee habeebee maalan challisa cinaachina cabee. Yaa habeebee habeebee kojjattu habeebee gamasii kunoo nan okkola fayyin irrasii. Habeebee kojjattu kuttaa'een borra qaroo kiyya dhabee alaamanni qorra. Yaa habeebee habeebee maalan challisa dideenna jalqabee. Ijoolleen keessanarraa boriif jaboo akka ta'an, fedhiin isaanii guutamee jireenyi isaanii akka miidhagu, hawwiin isaaniis akka dhugoomu, waan ta'uu fedhan ta'anii kanas akka bakkaan ga'an har'umatti yaadaa. Egereen ijoollee keessanii akka mijatu, rakkoo otoo hin waamin bakka yaadan akka ga'an, mul'ata isaanii dhugoomsuuf abdii isaanii kunuunfadhaa. Ijoolleen keessan waan fedhan akka ta'an nin danda'a jedhanii akka danda'an isin har'uma bu'uura tolchaa. Dhaloota wayyaawaa ta'anii haalaan baratanii biyya dhaalan guddisanii akka hojjetan, aantee akka boonsan qusachuu haa jalqaban. Inni har'a qusatan irkoo ittiin of danda'an ta'a. Isaan faana guddachaa abjuu isaanii dhugoomsa. Smart Children sanduuqa qusannoo addaa daa'immanii baankii Awaash irraa. Kanaaf amma egaa sirboota garaagaraa amma weellisaa yoo jedhamtan shaakalliidhaan jechuudha wanti kun garuuf. Shaakalama malee akkanumatti hin hojjetamu. Garuu muuziqaa biyya keessaa miti muuziqaa biyya alaayyuu kan afaan biraatiin barraa'e hojjechuu hin dandeenya. Maaliif nootaan kuni nootaan nuti hojjennu kun afaan addunyaati. Muuziqaan afaanuma tokko jechuudha. Wanti sirbamu sun yookaan afaan ittiin sirbamu sun afaan biraa ta'u malee nootaan ittiin barraa'u kun nootaa tokkuma afaan addunyaati waan ta'eef kan afaan biraas fakkeenyaaf faaruu biyyoota adda addaa yeroo mootummoonni adda addaa dhufan yeroo qophiin adda addaa jiru faaruu adda addaas kan biyya alaan hojjenna kan biyyoota adda addaa. Kanat amma irraa dubbisaa turtu kuni nootaadha jechuudha. Kuni egaa namni lammii kamittuu iyyuu kennaniiti kana taphachuu danda'a namni kana shaakalee jechuudha. Namni meeshaa sana yookaan meeshaa kana taphachuu danda'u barate muuziqaa kana kan afaan Oromoos kan afaan Amaariffaas haa ta'u adiin yookaan lammiin biyya alaa tokko dhufe taphachuu danda'a jechuudha. Egaa sagalee baasuu ol kaasuuf hir'isuun akkamidha? Fakkeenyaaf gaafa sagalee ol kaasuu barbaaddu waan akkaan tuttuqaatu kana dhamu hafuura keetiin dhamu maaliidhaan kana tol baastu kana gadheessu? Wanti tuttuqanii baasan meeshaaleen tuttuqanii baasan illee ni jira. Yaani sagalee gaafa jiru yaani sagalee amma kiiboordii fi saaksifoonii qaxaranii kan ba'u. Kan keenya garuu hidhiidhaan. Yoo sagalee qal'aa baastu hidhii kee jabeessitaa jecha. Hidhii jabeessitee hidhii irrisaa irrisaati kan sagalee fuudhaaf qal'aa baasnu. Fi siistama barbaada. Siistama ta'uu fi kunuyyuu hidhii nan jabeesseetuma baasa yoo itti siin ta'u. Haga ishee wal bartuutti gaa ishuma waliin. Kan keessan hojiin cimaansa hidhii irrattidha. Kan xiyyeeffatu jechuudha. Hir'isuudhaafis, guddisuufis, qal'isuufis, furdisuufis dubbiin hidhiidhuma wajjin jira jechuudha. Mee egaa achi keessatti maarshi baandii gaafa jedhamu bifuma ija tokkoonidha kan namni isin ilaalu. Ijuma tokkoon isin ilaalla. Achi keessatti immoo isin tariitii dipaartimentii garaagaraa qabaachuu dandeessu. Mee waa'ee kanaan kaasime. Akkuma ati jette dipaartimentii adda addaatu jira. Namni alaalaa tarii hundi keenya haaluma tokkotti bakkuma tokkotti akka qo'annu yookaan immoo haaluma tokkoon akka hojjennu kan hubatu. Garuu akkas miti dipaartimentii 9tu jira. Dipaartimentii kanneen keessa meeshaalee akkuma ammas itti mul'atu kana baay'eetu jiru kan dhufni kan jechuun kan asitti hin jirre. Isaan
kophaatti kan qo'annu fakkeenya nuyi warroonni meeshaa kana taphannu kophaatti kan nu barraa'u. Noottaan keenyaaf kan isaanis garaagara waan ta'eef warroonni dipaartimentii hundarra jiraniyyuu noota adda addaatu barraa'aa fi kophaatti kan qo'atamu. Hundumtiyyuu gahee mataa ofiisaa qaba kan dura sin jedhe. Dipaartimentii sagal dipaartimentii diraamiin jira, saaksifooniin jira, slaayid tirombooliin kun jira, tiraampeetiin kan isaanii jira. Kan warra zangii jiru kan warra fuuldura deeman zangii darbatan sun jechuudha. Kalaarneetiin jira, filuutiin jira, simbaalii kan jedhamu jira. Kun hundi meeshaawwan muuziqaati. Meeshaa muuziqaati. Egaa isaantu haala kophaatti qo'atanii yeroo iddoo tokko dhufan yeroo waliin hojjetan muuziqaa kan fakkaatu muuziqaan sun guutuu kan ta'u yeroo hundumti isaanii bakka tokkotti dhufan kophaatti haalli qo'annaa keenya haalli hojii keenya jechuudha. Yeroo gara hojii tokkotti dhufnu garuu hojii muuziqaa tokko yeroo hojjennu walii gallee waliin kan muuziqaa fakkeessanii hojjennu. Garagaratti qoodamtanii leenjitanus iddoo tokkotti yeroo dhuftan afaan keessan tokko ta'a jechuudha. Walii gallee iddoo tokko boqotutti tokko hojjetee wal jalaa iddoo qabnutti wal jalaa fuunee akkuma amma argite jechuudha. Akkasitti kan hojjennu akkasitti kan muuziqaa guutuu taasisnu jechuudha. Baay'eedha kan namatti tolu. Egaa meeshaa muuziqaa kana maal akka ta'e illee ibsitaniiti kan isin jirtanii. Yaalam zarf gama biraatiin hojii moodeelingii illee akka jalqabdee turte odeeffadheen ture. Sana maalirraan geesse? Moodeelingiidhaanis baradhee xumureen jira. Saartifiikeetii ta'een jira jechuudha. Gurmuufnee aadaaf turizimiin nu gurmeessee amma hojiirra jira jechuudha. Naannoo nama 6-7 kiristaaniiti kan gurmuufnee laayisansii baafannee hojii hojjechaa jirra. Gara moodeelingiitiinis tuman jira. Bareedaadha. Egaa meeshaa muuziqaa kana wajjiniinis hordoftoonni keenya walaa baran jenneeti yeroo garagaraatti weellistoota akkasumas namoota diraamaa hojjetan garagaraa ni affeerra. Gama kanaanis immoo muuxannoo jiru. Namni akkuma alammaasii kaasee maarsh baandii yeroo dhabu bifuma tokkoon kan inni ilaalu waan ta'eef achi keessatti haala kamiin qoqqoodamtanii akka leenji'aa jirtanuu fi waan jirudha akka nu kaastan kan nuti barbaanne. Hordoftoota keenya egaa kan isin hordofaa jirtan OBN sagalee uummataa irratti sagantaa yeroo kaayyooti. Maarree sagantaa yeroo kaayyootiin egaa artistoota keenya ogummaa poolisii keessas jiru egaa maqaa hedduu qabu isaanii. Isaaniin affeerree Yaalam Zarf Raggaasaatii fi Habtaamuu Addunyaa istuudiyoo keenyatti affeerree muuxannoo qabannoo qoodaniiti kan isaan jirani. Guddisneeti kan nuti isaaniin galateeffannu sirba isaan meeshaa muuziqaa kanaan nu sirban kan artist Hacaaluu Hundeessaa biyyoon ittaa salphatuuti. Kana isiniif weellisu nuti immoo kanaan nagaa isinitti dhaammanna jechuudha. Ispoonsara sagantaa keenya dhaabbata daldala buna qarcaanshee sadarkaa pilaatiiniyemiitiin ture guddisneeti kan nuti isaaniin galateeffannu. Qophii kana qopheessee kan isin biraan gahaa ture ani Nasraa Shariifi gama ogummaa kaameeraatiin akkasumas suur sagalee gulaaluudhaan immoo Yiliqaa Laantana nu wajjiniin turtii taasiseera. Torban kun kan yaaddan kan itti milkaa'u kan nyaattan kan itti sifaa'u isiniif haa ta'u fayyaa ta'a.